Magaalaa Adaamaatti leenjiin dhimmoota teekinooloojii dijitaalaa irratti xiyyeeffate dargaggootaaf kennamaa jira. Leenjichi walta'iinsa dhaabbilee miti mootummaa Amref Health Africa, Foundation Vodafone fi Safaricom Itiyoophiyaatiin kennamaa kan jirudha. Dargaggoonni hubannoo teekinooloojii irratti qaban gabbifachuun carraa hojii garaagaraa irratti akka bobba'an kan isaan dandeessisu ta'us ibsameera. Qindeessaan dhaabbata Amref Health Africa Aloigram piroojeektichi waggaa tokkoof walakkaaf kan hojiirra ooluu fi akka magaalichaatti dargaggoota 7,000 ol leenjisuuf karoorfamuu ibsaniiru. Inda Adaamaa Center tasabii argan sinaawara. Akka giddugala dargaggoota Adaamaatti tokkoffaa dargaggoonni hanga 7,000 ta'an leenjiiwwan garaagaraa kana fudhatanii akka xumuran ni eegama. Lammaffaa immoo leenjii booda dargaggoonni hojii akka argatan, akka qacaraman yookaan enterpiraayizii dhuunfaa isaanii akka hundeessan ni taasifama. Dargaggeessi damee teekinooloojiin gahome jijjiiramaa fi guddina biyyaaf gahee olaanaa qabaata kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira saayinsii fi teekinooloojii magaalaa Adaamaa Dr. Shaanqoo Curraati. Hubannoo dhabuu irraa kan ka'e barachuu jechuun qaxaramuuf jedhee ilaala namni akkasitti yaada yeroo baay'ee dargaggeeyyiin kennallee ilaalcha akkasii keessaa bahuu qaban. Qaxaramuu odoo hin ta'in waa'ee qaxaruuti yaaduu qabnu waa'ee hojii uumuuti. Hojii yoo sirriitti dandeettii kenna ol kaafneen leenjiin. Yoo sirriitti hubannoo qabaanneen qaxaramuurra ofii waan beeknu san hojiirra oolchinee haala salphaan teekinooloojii qabnu kana faayidaarra oolchinee haala jiruu kennaa fi jiruu uummata kennaa ittiin jijjiiruu dandeenya. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Adaamaa obbo Mulugeetaa Qabatoo gama isaaniin waajjirichi walqunnamtii dhaabbilee garaagaraa waliin taasisaa jiruun dargaggoonni fayyadamaa akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Dargaggeessi keenya teekinooloojii wajjin yeroo wajjin deemuu ittiin danda'u gaafannee yeroo dheeraadhaaf isaan wajjin marii taasisaa turreen arganne maateriaalii yoo xiqqaate maallaqaadhaan gara miliyoona 16 ol ta'uu danda'u argannee jira. Maallaqa kanaan dafnee barsiisaa argannetti yeroodhaan dargaggeessi keenya akka teekinooloojii wajjin maxxaquu danda'u ifatti leenjitti galchuudhaaf guyyaa itti qopheessine jechuudha. Dargaggoonnis carraa kanatti akka fayyadaman dhaamaniiru. Dargaggeessi keenya shakkii keessaa bahee addunyaa wajjin deemuudhaaf immoo dhimma dijitaalaa kanarratti dhimma teekinooloojii kanarratti sirriitti barumsa fudhachuun barbaachisaa akka ta'e hubatee carraa immoo nuti dhamaatii guddaa keessa dabarree dhaabbata adda addaatiin walii babarreessineeti maallaqa yoo xiqqaate miliyoona 16 ol ta'uu danda'u qabeenya kana finnee jirra. Barsiisaa itti ramannee jirra. Ogeessa gaggahaa yuunivarsiitii irraa finnee jirra. Saayinsii fi teekinooloojii magaalichaa wajjin walitti hidhee jirra. Kanaaf carraa kanatti bal'innaadhaan fayyadamutu irra jiraata jechuudha.